Guys, suuraa armaan olii kanan argitu. Suurri asirratti argitan kun muca'oo kaleessa akkasitti boosee mimmaan ishii dhangalaastee viidiyoo hojjettee himattee turtedha. Achi immoo deebitee suura kana nu maxxansite. Galgala na silliksanii na hudhaniitiin halkan dhufanii na silliksanii jetteetiin suura ishii kana maxxansitee turte. Maarree sagalee ta'aa fi sheer godhaa viidiyoo kana riipoosti godhaa too ejeensii biraan gaa furmaata akka argattuuf. Obboleetti keessaniif hadaraa. Yeroo kana sagalee kan waliif hin taane wanti nuti waliif goonu hin jiru miidiyaa kana gubbaarra teenye. Kanaaf iyyuu sagalee ta'aa fi riipoosti godhaa too ejeensii biraan gahaa fi koppiliingii godhaatu ejensi bira. Egaa obbolee tokko akkuma argaa jirtanii ijoollee baay'een akkanatti kan bo'anii jechuudha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaal yuutuubees jalatti argamtan jira jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'eetu jecha. Egaa obbolee tokko wanti ni dhaamu ijoollee namoota baay'eedha jechuudha kan akkanatti bo'anii kan akkanatti intini jechaa jiran. Kanaafiyyuu wanti isin gochuu qabdan yookiin immoo dhugaa dubbachuu fi mucayyoon tun amma akkuma argaa jirtanii bakka rafutti dhufaniitu na silliksanii na ajjeesu na qaluudhaaf harkaa ba'ee shinti beetii seenee akkanatti jette. Egaa obbolee tokko yoo isinitti kan cimu ta'e waan akkanaa kun jechuudha warreen achi jiran dhugaa dubbachuuf wanta akkanaa kana dirmamuu akkanaa kanaayyuu agarsiifatte namoonni sun itti gaafatamuu qabu jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni baay'een odoo ijoollee akkanaatiif sagalee taatanii fi baay'ee namatti tola. Maaliif dirmamuu kee kanaayyuu agarsiifattee odoo baatee poolisoonni iyyuu dhugaa dubbachuuf qabamuu si wayyaa jechuudha. Qabamtee gara biyya keetii yoo galte biyya biraa deemuu dandeessa. Kanaafiyyuu namarratti murteessuun maaf akkanan goone jechuun sirrii miti. Garuu mucayyoon tun rakkina hedduu keessa akka jirtu ilaala. Kanaafiyyuu suura keetillee ta'ee maal ta'ee ijoolleen baay'inaan wanta miidhama keessan san gara tiktookiitti fiduu jechuudha. Kanaafuu odoo miidhama keessan kana yookiin immoo nama tokkotti maxxantanii liiv irratti namatti himattanii malee akkana suura keessan maxxansatanii tiktookii hojjechaa miidhaa isinirra gahee himachaa waan akkanaa kun sirrii miti. Gaafa isin arganuu immoo gaafa isin wanta san himattanuu isin argan achirratti isin arganii sirriidha kana caala. Kanaafiyyuu gara tiktookiitti kana miidiyaatitti odoo fiduu baattanii gaariidha jedheetiin yaada. Keessattuu tiktookii irratti yeroo baay'ee jechuudha mucayyoon tun amma bakka meeqatti boossee bakka meeqatti akkana na godhanii jettee odoo achitti arganii immoo isaan kana caala si arganii ta'uu danda'a. Mana kana na baasa laanguweejiniin jira kan sagalee eenyu jechuudha afaan oromoo kan dubbatte kana gara arabiiffaatti kan jijjiiru hin jira. Kanaafuu ijoolleen akkanaa kun of eeggannoo godhaa isin jira. Yoo isin jabaattee jettee jalumaa ba'uu malee wanti nama baasu tokkollee hin jiru. Jalumaa baduu yookaan namoota akkanaa kana amala isaanii waan beektaaf namoota tokko gara keessatiin dubbistanii nama yoo qabaattan lookeeshinii keessan lakkoofsa bilbilaa keessan isaan biraa itti oduu ergattanii gaariidha jedheetiin jiraata. Maaliif namni tokko gaafa bade mucayyoon tun amma erga sagalee naa ta'a jettee boochii achumarraan badde jechuudha. Odoo namni gara keessatiin dhaqee gaafatee mucattii tana dhugaa dubbachuuf gaafatee lookeeshinii siisan qabatanii ishii barbaachisuu danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu osoo akkana gootanii siniif wayyaa jechi jedhu tokkodha. Kanaaf baay'inaan immoo yeroo ammaa kanatti ijoollee baay'eedha beektanii. Kanaafiyyuu obsitanii wanti hin dabarre hin jiru. Obsaan aannan goromsaa dhuga jedhanii obsitanii bira darbuudha waan. Kanaafiyyuu wanti namatti cime immoo waaqayyoon namarraa fuudha. Kanaafuu hojiin takkittiin tuni homaa miti hin dabarti. Yeroo ammaa kana ijoolleen baay'inaan kan rakkatanii yeroo kana hojiin illee kan itti baay'atu yoo nama jibbisiisaa. Garuu immoo beektanii hangadde ta'e taaggaluudha. Mucayyoon miila darbee madaam ishee ajjeeste yookiin qaltee jedhan ajjeesteedha. Qaltee osoo hin taane ishee suuriyaatti jechuudha. Nyaata na dhoowwattee jette dhugaa dubbachuuf bakka jechishee sun dhugaa dubbachuuf garaa nama jabeessa. Maaliif jennaani odoo obsitee jiraattee yookiin immoo harka kennitee jiraattee manas gadi nan baastu jettee soo erga biyyarraa dhufee ji'a 4 moo ji'a meeqa damoosas naan kaffallee caammas naan binnee wantin
itti fayyadamu dubartiidha. Waa baay'ee nama barbaachisaa naaf hin goone. Nyaatumayyuu na dhoowwatti na rukutti gubattee waan guutuu wallaaltee dhugaa dubbachuuf aarii wajjiniin yoo aaran immoo ni beektu. Kan itti farade kanaafayyuu maal jechuu barbaadetanii ammallee obsuun dirqama. Obsi waa baay'ee nama barsiisa. Kanaafayyuu obsaa isiniin jedha obboloota kooyi. Yeroo baay'ee beektanii gaafa obsa dhabne gaafa obsa fixanne waa baay'ee irra geenya ni beektu miti. Waa baay'ee irratti nu ragaa midhaan sarriitii sinirree wal loluu dandeessu. Manirree jijjiirrachuu dandeessu. Manni sun namaa ta'uu danda'a. Waa baay'ee rakkina hedduudha. Ijoolleen keenya kan rakkatanii ijoolleen biyya hambaa jiru kan nuti rakkinni keenya hedduudha. Garuu immoo gadi ciniinnanneetuma tariin dabarti jennee bira darbuu qabna malee wanti lolaan ta'u hin jiru isiniin jechuu barbaada obboloota kooyi. Waan akkasiitii dhugaa dubbachuu fi ijoolleen har'aa obsaan dabarsanii waa guddaa irra ga'anii jiru. Garuu kan hin obsine yookaan yeroo baay'ee loluu deddeebi'ee maal jedhee kanaafiyyuu sirriitti obsuun dirqama isiniin jedha. Warroonni immoo rakkina kanaa keessa jiraatanii ijoolleen hin biraatillee biyya san oduu dhufuu baattanii gaariidha. Biyya san oduu deemuu baattanii saawudiisanii jechuudha. Ijoolleen halkanii guyyaa akkanatti boo'u akkanatti rakkatu hanga lubbuu baasuu maaltu geechi. Amma fakkeenyaaf hojii hin dandeessu yookiin immoo afaan hin beektu yoo ta'e yookaan ofirraa deebisuu yookiin biyyootti deebisuudha malee wanti isaan harka namaa dhugaa dubbachuuf hedduu takka garaana nyaatte maaliif mucayyoo tana dhugaa dubbachuuf oduu eenyu daa'ima taate achumatti ajjeesu. Amma fakkeenyaaf isheen na albeedhumaan muran jettee morma ishee akkuma argaa jirtanii dhugaa dubbachuuf argee hedduu takka garaana nyaatte sagalee naa ta'aa jettee torbanumatti tiktook ishee argannatti fakkaata. Itti seenanii bakka ishee raftutti itti seenanii kan akkana godheenniidha jechuudha. Sanii galee. Kanaafuu yaa obboloota koo sirriitti of eeggannoo godhaa xinqaaqee godhaa isiniin jedha kun dhaamsa kiyyaadha. Waan akkasiitii ijoollee baay'ee bu'aa jira. Ijoollee baay'ee badaa jira. Lattirra yoo ba'an rakkinumatu jira. Waa baay'eetu jira jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa. Obsaa wanti hin dabarre du'a yoo ta'e malee hin jiru. Kanaafiyyuu obsuun dirqama isiniin jedha asumarraanii. Waan akkasiitii beektanii ijoollee baay'een rakkina hedduu keessa akka jiran yookiin immoo miidiyaa irratti yeroo kanatti immoo tiiktookii irratti baatanii viidiyoo waraabdanii gad lakkistu yoo ta'e isaan sin argu. Yeroo sin argassan immoo kana caalaa kan garaa isinitti jabaatan yookiin immoo sin dhiphisan ta'aati. Oduun nama dubbistanii miidiyaa kanarratti nama dubbistanii isaan sagalee isiniif ta'anii waan guddaadha waan gaariidha. Kanaafiyyuu waan akkasiiti isiniin jedha malee ofiif beektanii suura keessan akkasumas immoo namoonni akkanaa kun tiiktookii irra illee sababa tiiktookii irraa irree fagaadhaa isiniin jedha. Tiiktookii irraa irree fagaadhaa bakka hin jiran miti. Kanaafuu wedhuma jedhanii bulu. Wanti hin dabarre hin jiru hin darba. Wanti hunduyyuu yeroodhaaf dhiphatu yeroodhaaf malee wanti addunyaa kana biyya lafaa kanarraa hin dabarre hin jiru jechuudha. Du'a yoo taateen alatti hundumtuyyuu hin darba. Kanaafiyyuu obsitanii cakkantanii jiraachuudha isiniin jedha. Waan akkasiiti. Ijoolleen akkanaa kun immoo beektanii oduu tiiktookii irraa fagaattanii bareeda. Isaan tiiktookiin jaallatan miidiyaa jaallatan waan ta'eef kanaafiyyuu oduu irraa fagaattanii isiniif wayya miidiyaa kanarraa jechuudha. Dandeettii irraa fagaadhu tiiktookiin obsu. Tiiktookii amma mucayyoo hayaatii jedhamtu jechuudha. Miila darbee suudiitti dhugaa dubbachuuf madam ishii dhiisistee turte maal gootee turte garuu immoo beektanii isa bira dabartee mataa kana yookiin immoo akkasumas immoo tiiktookii kana ofirraa gubii
biraa gubii mana keenya hojjettaa jedhaniin. Isheen immoo tiktokii caalchifattee tiktokii hiddee kanatti kan hiisistee xiqqoo ishii hiisistee garuu hin baasan.